السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakki nuti amma itti argamnu godina Buunoo Beddellee magaalaa Beddellee keessatti yeroo dhihoo kana sababa nuti hin beekneen hamma yoowwanaatti sababicha beekuu hin dandeenye masjida yeroo dabre barattoota bultii addaa asitti baratan niif ijaarame barattoonni qarshii saamunaa isaanii walirra kakaatanii masjida ijaarranna jedhanii yaalii godhaa turan bifa kanaan barbadeeffamee jira. Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti erga naannoo kana dhuftanii bakka kana dhayxanii ilaaltan malee hawaasa muslimaa akka kaastan malee hin deebine jechuudhaan amaanaa nutti kennatanii jennaan barreessaa Majlisa Oromiyaa boordii filannoo Majlisa Oromiyaa akkasuma dura bu'aa kilaastara godinoota Jimmaa fi yookiin ammoo kibba lixaa kan ta'an injiinar Mahdii Shamsuu asitti argamu. Isaanis egaa wanta isaanitti dhagahame wanta garaa isaan hammeesse kana isaanis ustaazinis as jiru akkasuma dura bu'aa Majlisa Buunoo Beddellee as jiranii yaada gaggabaabaa isaan irraa fudhanneeti gara itti dabrina. Ustaaz meegaa akkuma isin argitan barattoonni qabeenyan qabanii isii qaban ofirraa baasanii bifa kanaan ijaarratanii gubame. Maaltu isinitti dhagahamame? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taateen akka magaalaa Beddellee irratti masjida kana irratti raawwate taatee nama gaddisiisudha. Haa ta'u malee Rabbi subhanahu wa ta'ala fatanaa tokko gaafa fidu fatanaa sana keessa sabaranii ciniinnatanii gaafa keessa ba'anu galma guddaadhaan hin ga'ama jedhee yaada. Kanaaf taateen asirratti raawwatee qaama kamiiniyyuu haa ta'u qaama rakkoo akka biyyaattis ta'e akka naannoo kanaatti uumuu barbaadan namoota kanaatiin akka raawwatanii ifa galaadha. Haa ta'u malee wantan galateeffachuu barbaadu uummanni naannoo kanaadha. Barattoonni masjida kana keessatti illee fayyadaman itti salaatan tajaajilamtoonni masjida kana irratti tajaajilaman sarbiidhaan ilkaan tajaajilatanii obsa guddaadhaan dhimma kana tasgabbeessanii rakkoo dhufe kana gara milkiitti jijjiiruu jalaatii fi baay'ee galateeffachuun barbaada. Kun kan inni calaqqisiisu uummanni musliimaadhaa amantaan kunis amantaa nageenyaa ta'uu isaadha. Yeroo nagaa qofa otoo hin ta'in yeroo rakkoollee nagaa labsuun akka danda'amu islaaminaarraas immoo akka wanti kun ibsu uummanni kun mul'iseera jechuudha. Kanaaf baay'ee galateeffachuun barbaada. Inshaallah masjidni kun akka arra gurraacha kan osoo hin ta'in gamoo guddaadhaan gadi dhaabbatee namoonni as keessaa ijaaran gurguddaan uummata kana biyya kana fayyadan naannoo godina kana darbee uummata biyya keenya Afrikaadhaaf namoota fayyadaman fayyaduu danda'an magaalaa kana keessaa masjida kana keessaa hin baay'ee yaada. Kanaaf inshaallah rabbiin hunda kan keenya nu gargaaree masjida kana ijaaruu keessattis qooda fudhachuu qabanaa waan jedhuun qaba. Hundumti kan keenya gahee mataa kan keenyaadha baachaa jirra. Kanuma wajjin wal qabatee immoo pirezidaantiin kan keenya ustaaz Gaaliidha torbee darbe keessa dhufanii dhagaa bu'uuraa kana kaa'anii jiru. Kunis agarsiistuudhuma masjidni kun gara sadarkaa kanarraa gara sadarkaa tokkotti akka inni jiru agarsiistuudha waan ta'eef uummanni kan keenya dhaabbata musliimaa bira yookaan immoo majlisa bira dhaabbatee yoo majlisa kana deeggaree majlisni kun ammam fuuldura deemuu akka inni danda'u agarsiistuudha jechuun hin barbaada. Kanaaf majlisa Oromiyaas majlisa godina Buunoo Beddellees baay'ee galateeffachuun barbaada. Jarri osoo dhimma kanarratti
fookas gochuu dhabaatanii yookaan immoo sirriitti dubbii kana ilaaluu dhabaatanii dubbiin kun silaa bakka garaagaraa irratti badii garaagaraa uumuu danda'a. Kanaaf ustaaz keenya Sheek Naziif Adamiin illee baay'ee galateeffachuun barbaada. Hawaasni musliimaadhaa naannoo kana jiran hundiyyuu baay'ee nageenya isin dhabsitan kanarratti baay'ee galatoomaa jechuu barbaada. Rabbiin nu haa gargaaru. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giddu galeetti argaman Alima guddaa fi barsiisaa bakka kanatti barsiisanidha. Masjidni kun akkamittuu ijaaramee ka'ee ture. Amma immoo bifa kanaan dhaabachuun isaa baay'ee namoota biraa irraa keessa isaanii bu'ee jira. Isaanis deeqaa tokko keessatti wanti isaanitti dhaga'amee fi fuulduratti immoo akkamitti hawaasni musliimaa bira dhaabbachuu qabu wanta jedhan ergaa haa dabarfatanii. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dura turse kan Rabbiin sababa godhee sababa masjida kanaatiin nama wal arguudhaaf yaadamne wal agarsiisee alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa sababni masjida kana gaafa jammaramu lafti kuni namni duraan seenaa lafaa fayyinu gaafataa ture. Lafti kun kan nama tarii namaan lafarratti wal dhabbee qabduu fayyinu jedhaa ture. Ani nama waggaa dheeraas turedha. Barsiisaa iddoo kanaati akka dhimma majlisaatti itti gaafatamaa miseensa daawaa koree daawaa barnootaa godina Buunoo Beddelleeti. Akka aanaa Beddelleetti dura taa'aa koree daawaa barnootaa aanaa Beddelleeti. Akka barsiisaatti immoo ilmi halqaan qaraa isaas keessatti qaraa isaa raamma. Barattoota kanas ofitti qabnee jaras qaraa isaa kanaan dura wajjin turre. Masjida kana lafti kun lafti keenya dubbiin qabu. Kirikrii lafa kanaan qabnu. Lafti kun magaalaa Beddelleetii fi yookiin madrasaa Beddelleetii fi gaafa ustaaz raayyaa dhufanu uummanni kennee jennaan. Uummanni Beddellee gaaraa immoo koreen masjida Beddellee gaaraas wal mari'annee waliin taanee suuraa waliin goonee achirratti ilmiin gaggeeffamu. Diiniin achirratti gaggeeffamu. Diinii achirratti gadhaabnee iddoo biraatti darbina. Nuun jedhanii nuu kennan malee namni biraa dhuunfaatti ittiin qabu tokkuma kan Beddelleetii kan uummata baay'aasiitii. Uummanni keenya achumaan ba'ee masjida kana ji'a lama gidduutti masjida Arabaa 500 baadiyyaan humna isaatiin muka guuree muka kenne inni kaan utubaa kenne inni kaan maal kenne masjidni kun ji'a lama gidduutti masjida akkanatti ijaarame mukaan ijaaramee masjidni akka biyyaa gaafa sanaa masratiin isaa hidhameedhuma bishaantitti nammaa jira. Biyyoota daldalaa turanii barattoonni ani mas keessatti dubartoota barsiisaa ture. Barattoonni gariin mas keessatti kitaaba qara'u. Saatii ja'a walakkaatti cufaa jedheen suuraa bakka biraa deemne. Nagaasaa barrii 120 finneetti keenye as keessa an suuraa deeme gaafani saatii 11 daqiiqaa 50tti dhufuudha. Gaara tikkeenitti yaa'u. Ijoolli kun adagaa guddaa irratti argite qaayii guddaa irratti argite. Haa ta'u malee uummanni keenya immoo tasgabbiidhaaf Beddellenis gad dhufanii majlisa dura taa'aa majlisa keenya guddinaas hin dhukkubsatu. Wallaahi gaafa sana qorran jenne dhukkuban jennee namatu bukkee dhaabataa ture jechuudha guyyaa halkan gaafa sana. Halkan amma sa'aatii 4tti qorra keessa dhaabatanii danda'anii dhaabatan iyyanii uummata kana tasgabbeessinee wajjinumaan deebinee immoo wajjinumaan tasgabbeessinee boromtummoo isaa soolanii aduu keessa dhaabatanii cannaqamanii isa dhukkubsatan danda'anii kan hin haasofne bukkee isaanii namni dhaabbatee nu deeggaranii ulamoonni keenya naannoo irraa dhufan ittaanaan godinaa ulamaan keenya Sheek Mahammad nama jedhamu baadiyyaarra magaalaarra kan akka Sheek Abdurrazzaaq kan akka Sheek Mahammad kan akka koree masjida guddaa Mahammad Ismaa'il hundi kun asitti wal gahee abaluu kan hin jedhamne tasgabbii kana guunnee uummanni keenya dallaa mana barumsaa kana cabsee mana barumsaa kanatti tumbu'ee uummanni gara 50,000 ol asitti wal gahee jechuudha. Waa tokkotu hin balleessin tasgabbiidhaan akka magaalaattis isin deeggaraa jirra. Waluma keenyuma waan ta'eef waan biraa akka dhufee gidduun galleedhaaf nus suuraa adda addaa godhaa jirra. Yoo Rabbi jedhe filannoon keenyas nagaadhaan nu gaggeeffama. Masjidni keenyas nu ijaarama. Godinni Buunoo Beddellee amma qalbii cabe qalbiin isaan fayya. Majlisni Buunoo Beddellees amma qalbiin isaa cabe qalbiin isaan fayya. Inni aanaarraas qalbiin isaan fayya. Inshaallah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. الليني قاموا دورا كامس اسمه جدا. بلان برسال افتني يحتي نولانو كيساني فقرة بدار قد أسنين جنة.
جزاك الله جنة رب سيف ديبسو شيخ كينس عمر إلى ربي أجنو في مسجد أبو بكر قلبي سان جاب كان مسجد كان جارمي كان قلبي سان في ربي سان دايسو براتو تكين كان اسمه وانت جرا آمنو ونتكو إيرا إيجته أرجعني كان بودمو وانت كان أوليدا بكم بيجو أبجي قدا كمنا جارجي كم مسجد كان بقول أمن تاكم رالة تو أباف إلا تو نبرالة فنا قالوا في جنة مدام منا قبام مدام ولا فن جلام قمني ولا فن جلام قبني سلا وقمر نركز تراني أسرت موجة ربي كنا تكو كافا فاتكاي أنا قلت إنما أجايب سيسا وعسى أن تكون شيء وهو خير لكم يقول مسجد مخرج توكل قوان أرجاج جوري مالي في الدنيا مسلمين الدنيا بو كرجرو مسجد كنا فم ما ينادر سي بري بوساجرا بري ولد قوم ماجرا أما الرأس والتنمية جمرة مرأبيه درتان مجلسنا أنه أورميا شيخ عليم حج دي من يترني همسا حج دار فين أكابورا كانت تلم يتري سان مودين قد حج دار قرن كلمتهم بناس ما فين ترباتا أكابورا كاني كورين سكتيت ما شاء الله إذا كان يجرا كان يسس كورين كسر كاغود من تكام درتول ما يتنجرو وجين زاس ما يور إيه تنجمرة ما يروق بابا كسر سمو عن قداس تنجرا مسجد نقدا ديزاين سلا بريدا أما مليون دمية فريم مليون دمية شن تو تصل تجارة مجتمعان وانتم دنوها سامجرا في تعلب بنوا باس جنة سنس بركة رجدا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال أفجابسي كرورا رابسي بالكسي وانا رجوع روت كنين الروما وجادو تموري حركة روسي كيوسي درا